قافين التيانتو قافيتي كشان ما خفل جستو نديسنا ونديسنا قافين التيانتو أتي ورمو داي أشي دي بهم بيتن مالي في مالك هنگو مثلا هم برنو تيما هذا منا قد أتشون بربادا قرو مالي لات قرو جاللتي ننقبدو جاللتي نقبو دي فلسا مالي anyway saya jechunga isin wama feetanii gaafadha gaafii teessanii deebisuu dirqaman qaba ashama harka fuunee daawwattoota keenya bakka jirtan marattu nagayaa fi fayyaa guddinaa fi milkaa'ina isinii fawwaaga arantana gaafiilee teessan dhiheessuudhaan maalifi gaafiileen teessan haalan nuti jabduu waan taateef isinii wal qunnamuun keenya haalan waan isinirraa ka'e isiniif deebisuudhaan isin wajjin dalaguu waan barbaannuuf arantana gaafiilee teessan tan baatitti isiniif dhiyeessinu marroo duraatiif isinif qabannee dhufnee jirraa gaaturtii gaarii ana Su'aad Mukhtaar gaafiilee isin community teenya keessatti akka isin gaafii nu gaafattaniin isin gaafannee gaafii fi deebisaa waliin goona jennee carraa isinii kennine tokkoon isiniif deebisna gaafiin teenya ta duraa username isaa Ready Adam Tube jedha galatoomisiin jecha maali gaafiin isaa ergaa gara YouTube keessaan namaaf dabarsuuf maaltu sika kaasee gaafiin lammaffaadha iccitiin guddina keetii maali jedha akka karaa YouTube kanaan dhuftu maaltu sika kaasee wanni na kaase kan dura mul'anni nan qabu ijoollummaa kiyyarraa jalqabee hawaasa kiyya waan hin beekun waan hin danda'uun tajaajiluudha so yeroo ammaa kana keessatti akkuma beeytanii ammayyummaan yookaan carraan foddaa adda addaatiin yookaan karaa adda addaatiin namaa wal arkitee namaa wajjin haasoytu babal'achaa dhufte so carraalee kanatti fayyadamuudhaan beekumsan qabu beekumsan dalagaa irra turee fi muuxannoon irra tureef waggoota 15 olin fiirmii jechuun gorsaa yookaan fiirmii leenjirratti hojjechaa jira so beekumsuman qabu kana waman qabu alaa barbaadaan jiru na keessa jira na kiyya keessa jira beekumsan qabu kana hawaasa kiyyaafin share godhaa hawaasa kiyya kanan dadhayee wanni isaan hin beekne yoo jiraate barsiisee wanni isaan beekanii immoo irratti xiqqasho irratti muusawan yookaan irratti laafan yoo jiraate cimina isaaniitiin taha jechuudhaanin karaa kanaan dhufe akka dalagatti ilaalu akka maalitti ilaala akka anaaf akka entertainmentiitti maaliif hojiitiyyaa mul'ata kiyyaa waanin haareenin ani isinii cuunfee isinii fidoo osoo hin ta'in jiruu tiyyarraa hubannoo tiyyarraa akkasumatti muuxannoo waggaa dheeraa irraa hin isiniif share godhuudhaaf karaa YouTube dhufe of course gaafiileen nama adda addaallee keessa jirti namoonni adda addaa beekumsa kan kee kana akkuma beektan gaa miidiyaalee adda addaa irratti interview kiyya adda addaa laaltan taha jeetiin amana hawaasa bal'aa wajjin yeroo dheertuun ture hawaasa kana garuu afaan isaatiin ilmoo isaatiin waan baruu qabu waan hubatuu qabu arkachuu qaba jee waan hin amaneefin karaa kanaan dhufe gaafii tanana gaafachuu kan keetiif galatoomin siin ja'a nu jajjabeessa jirta galatoomi so gaafiin lamedaa iccitiin guddina keetii maalii ja'a iccitiin guddina akkuma isiniif share godhaa jirutti viidiyoolee keenya katanaan dura dabre irratti takkarraa jalqabee iccituma guddinaatiin isinii waliin haasaa jira iccitiin guddina kiyyaatis sanuma wanni asirra addaa akkuma isiniin jee anjiruutiyyan isiniif himaa jira malee wanni haareenin deemee kitaabarraa amma dubbisee yookaan isiniif dhiyeessuudhaaf jedhee waan adda addaa walitti fuffunaanee isiniif walitti qoybee dhufu tokkollee hin jirtu ani fiirmii leenjii kennuu keessatti yookaan fiirmii nama gorsuu keessatti yeroo dheertuu ture so bakka tanatti muuxannoon qabaa bakka tanatti beekumsan qabaa bakka tanatti alaa hin barbaadu waan jedhu namni kun jecha tokkotu jira jechaan haalan jaaladhu namni waan qabu fayyadamee wanni fayyadamu isaanii baay'attii jecha jedhutu jira jecha san haalaniin fayyadama haalaniin jaaladha maaliifi namni kun yooni fi harka qabaatu isaa beekee harka kana waan dalagamu waan adda addaatu harkaan dalagamu namoota harkaan dalaganii maltaa miiliyoonara ta'anii jira namoota jechuun harkaan dalaganii kunis hin jiru artii ta'uu mala barreessuu ta'uu mala nyaata ta'uu mala
ogummaan harkaan dalagamtu takkaa lamaa miti diizaayiningii ta'uu mala it is a lot ilmi namaa yoo waan rabbiin kenneef kana kan beeku taate iccitiin guddina isaa bakka biraatii hin barbaadu namni guddachuudhaaf naannoo isaa warra jiru abaluu bar atleetiidha atleetummaan hin danda'u guddina ni jennata of course ni jennalleedha garuu waan rabbiin sii kenneetu jira kennaa rabbiin sii kenneetu jira kennaa tanteessan barbaadi maal godhuu dandeessa wanni guddoon nan godhe maali ijoollummaa kiyyarraa jalqabee karaa kam yoon deemen ifillee if fayyadee hawaasa kiyya fayyaduu danda'a karaa kami anaaf halaafaadha karaan anaaf laafaa tahee an arkadhe yookaan karaan anaaf akka paashinaan yookaan fedhinnaan keessa kiyya kaka'ee dalagu maali yoo jettanii na gaafatan barsiisummaadha. Ayyeegaa gaafin itti aantu madiinaan tangaafate maali madiinaan tangaafate bultiin takka yoonii fi nama harkaa diigamte akkamiin bira dabranii karaa milkaa'ina argachuu danda'an waan jettu na gaafate gaafii bareedduudha akka gaariitti isinii dalaga jechuun mata duree kanarratti ammaaf garuu gaafii madiinaa laf deebisuudhaaf akkamitti fudhataa isinitti fakkaate jiruun addunyaa tuni mana calalamiiti ni calalamta which means abbaa fedhe rabbiin akka fedhetti isa kana yaala akka fedhetti isa mokkora kana jechuun garuu ati carradabeettii taatee ati dilii daleedee yookaan ati warra keessanitti gaftee yookaan waan adda addaatiin hawaasni keenya akka nuti yoonii fi fakkeenyaaf bultiin nuti jallatte bultiin hin jallatu baay'ee nama hedduutu dalagaa jalqabee dalagaan harkaa baddi nama hedduutu barnoota jalqabee barnoonni isaa kun harkaa badaa nama hedduutu bultii jalqabee bultiin tun akka inni eege sanitti deemuu fidi maaliif bultiin dandee akka ati eedetti hin deemne yookaan jettanii na gaafatan taate akkuma dalagaan akka ati barbaadetti siif hin deemne sani bultiinis akka ati barbaadetti siif hin deemne especially bultii jechuun nama lamaatu background adda addaadhaa walitti dhufee waliin jiraachuudhaaf murteessee karaa jalqaba. Namni lamaan kun aadaa addaa keessatti guddatee afaan addaa keessatti guddatee safuu addaa keessatti guddatee okay? Jari lamaan kun dubartiin takkaa fi dhiirti tokko gulii fi waliin jiraachuudhaaf murteessanii dhufan waan jaarsaa jaartii ta'an qofaaf yookaan waan wal fuudhan qofaaf 100% walii galanii 100% wal beekanii 100% walii hubachuu qabanii wanni ijoo hin jiru maaliif innis aadaa biraa keessa guddatee safuu addaa keessa guddate yoo xiqqaate yoo safara tokko biyya tokko taatanii ijoollee ganda takkaa qe'ee takkaatu taatan manatti guddatan abbaan isaanii fi abbaan kee adda addaa manni ati itti guddateef manni inni itti guddate adda wanni inni godhaa guddateef wanni ati godhaa guddate adda so akkuma dhufne immediately automatically walii gallee jiraanna jechuu miti so of course namni tokko gulii fi wal fuudhe abdiin inni qabu waliin dulloomuudha haa ta'u garuu kana keessatti hogguunii fi deemaa dhuftanii karaa kanaanis manguddoonis isiinis yaaltanii wal diddan by the way hogguunii fi wal diddanii finally breaking point irra hogguu geessan well akka break gootan nam tokkolleen hin fedhu hawaasni hin fedhu manguddoon hin fedhu nam tokkolleen hin fedhu nuti illeen hin fedhu yoo immoo break godhuun mastii taate dirqama taate peacefully break godhaa osoonii fi ati isan hamanne osoonii fi isiin isan hamanne osoonii fi waliin jibbin maaliif jiru addunyaatu tana warroonni keenya kan nu dura wal fuudhanii akaakoo abaaboo keenya irraa baay'ee jiruun fuunni akka jirutti hiikkanis ni jirti amma laafinatti ilaalina wal hiikuudhaaf hin jarjarina dura durso wal fuudhuufis hin jarjarina oromoo waan jettan isinitti hima marxoon osoo fiiganuu hidhatan osoo fiiganuu namarraa buuti. Anyways garuu akkuma isin jee kana badinaanin viidiyoo biratti isin dalagaa amma gaafii tanaaf yoonii fi already gargar baate jechuun is not end of life bultii jechuun ni jaarra jennee walitti dhufne ta'uu baannaan gargar deemnee miti saniifuu eega gargar deemneen boodan aniin tun abaarsan qaba aniin kun abaarsan qaba naa barakatuu didde maal ta'uu diddeettanii deebitanii wanni isin ifitti haasooytan daran jiruu teessan keessatti akka isin hammeenya fi waan gaarii hiyyaanne waan gaarii jaan hin argine akka isin dhiira jibbitan akka isin dhalaa jibbitan isin godhuun qabu akkuma isin jee akkuma biizinasa irratti kofuun jirutti akkuma barnoota irratti kofuun jirutti akkuma bakka biratti kofuun jirutti bultii keessattis kofuun jira saniin booda akka gaariitti if kunuunsitanii ifii kana sammuu teessan tana yes ani isaa wajjii walii galuu dadhabee jechuun isii wajjii walii galtee dadhabuu jechuun it's not end of life maaliif nama biraa kan value si kennutu jira nama biraa tasi kabajjuutu jira nama biraa kan aadan teessan yookaan adeemsi keessa walii galuutu jira
أكمل سنجي إنجرجرينا فودا خيستي إنجرجرينا والبراء جال لجتني جال لجبا أني أجايب سيسا بايدي بوتا كتك جول تك وأما تقول تربادي أما تقول سديدي تناتو الدفع والفولي دن سنين بودن باتي مراسة بودن ما نفيد بلو مدور صوتو أكمل سنجي مرتون صفيقا نوخي أتن صفيقا أوروموجي والروض خيني تجي أبوتي ليتيني تجي إنجرجرينا وان ورد خيني نونجيس بورسا ورد خيني نونجيس هذا جيم أكمل سنجي finally جيون يوني في pointy gargar banu khaysar rageyni gargar bane if tintaltani if chinkitani ana tusirri of course bakati sirri hintahin duran tintalu qabdatu tak already ega gargar baate modan jiru tante difu fodaga jiru tante morali fi khanite wan baratu qabdu barate warrota psychologistota by the way bultirrate experti tani tujira isan bira deete akka gaatti sammun tante tu mal qabu rebuild tahul qabdi if jaru da qabna ba if bakahenu da qabna قافين التأنتو قافي أبليس خينيا بحر مالجا بحر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أكمتي أكم جرتيا سؤاتينيا أسرتي لهاتي بكم سكي إرّا نفقودو كيتي فهدو غلطومي أني ونن سنجو أكمتي وفيتي أمانا مما يوخان confidence كبادا جاء قالتومي جاء إيجا I think قافي بوليسخية بحر تنا فيديو تناندورا رتي خيستو فيديو إفتي أمانا مما دابون إيسا رفا أكسومتي إفتي أمانا مما أركتشون إيسا رفا أكمتي فريسا أركن خنجو فيديو لمتي hojjannee jirra video san akka gaaritirra deebitee dhaggeeffachuu qabda haa ta'u garuu kabajaa keetiif ifitti amanamummaan by the way rakkina keenya qofaa miti rakkina addunyaan yeroo ammaa kana keessa jirtu namni ifitti amanamummaa dhaburraahi waa hedduu dhabaa jira kubbaaniyaaleen ifitti amanamummaa dhaburraahi kufaa jirti biyyitii ifitti amanamummaa dhaburraahi kufaa jirti waan isin ajaa'ibsa akkuma addunyaatti keessattuu hawaasni keenya kan Afrikaa ifitti amanamummaan isaa haalan buutuudha ifitti amanamummaan kan kee buutuu taanan baay'ee oomishummaan kan kee dalagaan tantee barnoonni kan kee gabbu'aa deema so of course ilmi waan isin ajaa'ibsiisa amma fakkeenyaaf dubartii takka yaamtanii filmaata lama kennitanii fi karaa tokko irratti haalan miidhagduu yookaan haalan bareedduu hulaa takka irratti immoo average yookaan jiddugala jettanii yoo katabdan dubartiileen jirtu tun hundinuu mostly of course karaa average sanin seentinuma takka average ufi fin qudditu maaliif yoo kajanu taate ifitti amanamummaa keenya irratti haalan dalagamaa ture waan tureef akka fakkeenyatiin dubartii kaasee malee irreedduun keenya ifitti amanamummaa hin qabnu silaa ifitti amanamummaa qabaanne wama beeynu fi wama beeynu barnootumattu wama beeynu kanattu ifitti amanamummaan keenya waan gattaateef dhiiroo eedha moo biidha ni beeytaa bardeebisaasa garuu maal gootaa jechuun ni taraddadda jechuun you don't decide maaliif ifitti amanamummaan keenya karaa adda addaatiin nyaata wajjin uffata wajjin waan adda addaatiin wajjin nuuf kennamaa ture waan tureef yeroo takkaa fi halkan tokkoo fi guyyaa tokkotti ifitti amanamummaan keenya geen hin goonu ammoo namoota akka ati ifitti amanamummaa tantee dabaltu wajjin ooli namoota ati humaan beetu sinjoo wajjin hin deemin namoota ati yoo ifirra daleeyde yoo dubbiste yoo ni fi barnoota dabalatte yoo ni fi akkas goote ati bar akka ajaa'ibatti if ibsuu dandeessa by the hangam tokko hangam nama meeqatu if ibsuu danda'a mee ifirraa haasa'e if dubbaddu yoo sininjaan gurra nutti fakkaata gurraa miti if dubbaddu jechuun ani abaluuti ani beekumsa kanaatiin qaba beekumsa qabdu jechuudha beekumsa hin qabne claim godhuu miti beekumsa qabdu himuu rakkina hin qabu nuti garuu ka qaanyitti guddannee usaanuun jechaa guddannee so saniitu influence ni godhe waan ta'eef ifitti amanamummaan kan kee akka dabaltu saahiboota kan kee murteessi ifitti amanamummaan kan kee akka dabaltu kitaaba ifitti amanamummaa kan kee akka itti dabaltu sitti himu dubbisi leenjiilee kennamtu fudhadhu akkuma isin injee viidiyoolee xiyyeeffatan dura keessattuu viidiyoolee lamaanin itti cinqamee itti dhimmamee dalageessan irra deebi'aati katabachaadha okay ifitti amanamummaa kiyya kanaatu gabbuuse yoo beeytan bakka ifitti amanamummaa keessan gabbuuste san biran oolina deema achirraa sosso'a namoota ifitti amanamummaa keessan irratti isin gargaara warroo wantoota ifitti amanamummaa keessan akka dabalattan isin gargaara biratti dalagaa irratti dalagaa ifirra dalagaa
harki keessan akka barreessuuf irra daleedaniiti barreessitanii ifitti amanamummaan keessanis akka guddatuuf ifirratti dalagaan isiniin jaa. Gaafiin itti aantu gaafii asrii tiyuub nu gaafate galatoomi jechaanii duraan dursee maali gaafiin inni gaafate weel hundallee yoon dubbisuu baadhee gaafiinsaa maali obboleeyyan keenya kan barnootan sadarkaa guddoo gahuu dadhaban fi barnoota isaanii muranii jiruu tana injifachuudhaaf biyya Oromaa yookaan biyyoota adda addaa biyyoota Arabaa warroonni deeman biyya san keessatti guddachuu yookaan akkasumatti yoon fi biyyatti deebi'anii biyyuma fi keessatti kan dalagan taate dalaganii guddachuu ni danda'ammoo yoo hin dandeenye immoo maaliif guddachuu hin dandeenye waan jiru gaafatee jechuudha yoon ilaaltan. Gaafiin isaa gaafii sirriiti obboleeyyan keenya kan asitti dalaguu dadhaban jettanii qofa ilaalina asitti dalaguu dadhabnee qofaa miti kan deemne biyyarraa. By the way namni yoon fi carraan naannawa nan itti dhaladhe san keessan jiru je'ee yaade naannawa itti dhalate sanirraa kara magaalaa ol siqa warroonni keenyas akkasumatti kara magaalaa ol siqaa turan. Magaalaa keessa jiraatanii jireenyi kun magaalaa tana keessatti akka nuti barbaannetti jiraachaa hin jiru yoo jaan karaa magaalaatti aantu siqan. So migration kuni baadiyyaarraa kara magaalaa xiqqoorraa kara magaalaa guddoo wama jiraati. Duuris ni jira ammas ni jira itti fufa. Maaliif ilmi namaa kun carraa adda addaa bakka carraa hedduutti argatu barbaada waan ta'eef. So of course barnoota itti fufuu wanni isaan dadhabaniif baay'ee economic qofaa miti. Barnoota fi ilaalcha nuti qabnuu fi ilaalchi hawaasni keenya qabu kun hundinuu walirra dammaramee walirratti ida'ameetiti akka obboleeyyan keenya keessattuu obboleeyyan shamarranii of course dhiirtinis akkasumatti karaan baharaatiin deemuu fi karaa seeraan alaatiin deemuu fi tokko lamaa miti anyways deemanii dalagachuudhaaf deeman. Hogguun fi deemanii achi dhaqanis akka isaan eegan sanitti biyyiti sunis hin taaneef ta'a. Amma ijoolleen tun biyya keessatti biyyarraa gaafa deemte dalagachuuf deemtanii waan arkitan dalagachuudha qabdanidha. Maaliif karoora lafa kaayyattanii waan manaa baataniif san tilmaama manaa baataniif san bira gahuu qabdan. Maaliif galiin isin argattan haa xiqqaatu haa guddatu galiitu jira. Galii argattu kana boruurra dhaabbattee gaafa shalee ati boru humnaarra qabdu kana hin qabdu. Boru umriirra qabdu tana hin qabdu. Boru fayyaarra qabdu tana hin qabdu. So karooran hin deemnu redduun keenya. Achi deeyinetis waggaa lakkoofsiifna malee jijjiirama dhugaa hin finne. Sanirraa gaafa deebine ammas maaltu itti as aanaa biyyatti as deebina jechuun I don't know karaa tokkoon karuma ta'eenuu biyyatti as deebina. Gaafa biyyatti as deebine biyyiti isin bartan biyyiti isin carraaqqachuutti bartanis biyya sani. Sammuun teessan isatti hidhamti achi yoon hin deeme malee asitti jijjiiramuu hin danda'u waan jedhuutu sammuu teessan isin qaba. Amma by the way wanni guddaan akka ati hin dalaganne yookaan akka ati dalagattu si godhu sammuu tantee akka ta'e beeki. Sammuun tantee akkuma biyya Arabaa ijoolleen asitti buna danfisuu hin feene biyya Arabaa dheetetti hammaama namaa dheeti shintibeetii namaa dheeti. Warri asitti gajje'ee liistiroo dalaguu hin feene biyya ormaa dhaqeetitti paarkingii fi makiinaa dhiqa. So ani hunda waan takkan jaa hurun guddaan biyya teenya yookaan cittoo milkiin biyya teenya biyya ormaa dhaqee maal hin ta'u krokoodaayil ta'uu hin danda'u. Hurun gudduma biyya fedhe haa dhaqu. Gaafiin itti aantu gaafii obboleessa keenya tamaam tiyuubii gaafiin tamaam akkana jetti. Ani gaafiin kiyya yeroo baay'ee haadha manaa godhachuun barbaada garuu maali laata? Garuu jaalalti nan qabdu jaalalti na qabuu diddee fallisaa maalii? Anyway sayyee jechuun isin wama feetanii gaafadhaa gaafii teessanii deebisuu dirqaman qaba. By the way wanni hundinuu yeroo isaa qaba. Yeroo itti gahu qaba. Mukni tokko isin hanga feetan irratti ifaajaa ooltan hanga feetan irratti galgala ganama irratti sosso'aa ooltan gaafa yeroon isaa geessin asitti hin biqilu. So law of nature tu jira seera jireenyatu jira. Seerri jireenyaa kun gaafa isatti gaafa jaalalti si qabu dhaaf sirriidhaa si qaba. Hin jarjarin hanga sitti xiyyeeffadhuutii waan dalagu irratti dalagi. Maaliif by the way ilmi namaa kun eeguunii fi dalaguu fi barnoota baratu irratti xiyyeeffannaan isaa yoon fi garagar duraa faca'u taate
bakka takka gahuu hin danda'u. So yoon fi jaalalti siin qabin gaa jaalalti siin qabne amma sii gaariidha. Xiyyeeffadhu dalagaa tanteeti fi biraandii ijaaruutti jirtu irratti jabaadhuuti ijaari. Bakka guddoo gahuu barbaadda bakka guddoo san gahe. By the way, by nature jaalalti gaafa si maraachituutu dhufa. Hangasuu gaa hin jarjarini dhiiroo aniin kun rakkinan qaba dhiiroo an jaalatti nan qabdu jettee hin waswaasini gaariidha inumaa jaalatti yoo si qabuu baatte maaliif fookasii godhattee xiyyeeffannaadhaan waan dalayduu fi waan barattuu fi kaareerii keessa jirtu irratti cimtee sadarkaa guddoo irra geessa. Anyways, anyhow yeroo isatti jaalalti si qabdi maaliif namni jaalala jalaa bahu tasuma hin jiru jeetiin yaada amanasi akkana fakkaatti. Gaafin itti aantu gaafii Dureessaa Qaasimii maal jaa of course leenjiilee tana galma keessatti qopheessuun akka dargaggoota kunuunuu hin dandeessu hija'a nin danda'a kennaatiin jirasi itti fufnaga amma gaa hanga ammaa afaan Oromootiin biyyoota hedduu keessatti hin kennine malee of course biyyoota adda addaa keessattuu tanaan dura cirootti illee galma guddaa tokkotti cirootti kenneetiin ture Dirree Dhawattis akkasumatti magaalaa Hararittis kennaatiin ture magaalota adda addaa Adaamattis akkasumatti garuu amma bal'inaan amma itti deemnu ta'a yoo Rabbi jedhee gaafii bareedaadha nu gaafattee Dureessaa galatoomne. Gaafiinsaa asitti gaafiin lammataa ammas sagantaa akkanaa sagantaa galmarratti kennamtu tana biyya teenya qofa keessatti osoo hin tahin biyya adda addaa biyyoota akka Dubaay irratti dhuftee leenjii adda addaa leenjii training of trainers leenjii network development trainings leenjiilee adda addaa dhuftee nu kennuu ni dandeessaa waan jiru waliin bal'inaa waliin mari'annee of course leenjii adda addaa biyya adda addaa deemee kennaatiin jira akkuma isin beeytanii Keeniyaa, Suudaan, Jibuutii, even Dubaay akkasumatti biyyoota adda addaa irratti Uganda especially Horn of Africa irratti akkasumatti West Africa Nigeria biyyoota adda addaa irratti kennaatiin jira. Of course biyyoota biraatis wanni consider hin gooneef hin jiru jeetiin yaada akka gaariitti itti tilmaamachuu fi itti karoorfachuudha barbaada keessattuu waggaa as deemu kana keessatti inshallah karoora hedduudha qabna gaafii bareedduudha gaafattee galatoomiin siin ja'a jechuudha. Gaafii itti aantu obboleessa keenya Xaahaa Haaji sodaa akkamiin if keessaa haquun danda'amaa ja'a. Sodaan nu keessa jirtu akkamiin injifachuu dandeenya yoo jettan deebisaa takka qofaanin isin deebisa. Gaaf tokko namni kun ni sodaata akkuma beeytanii sodaan nama keessa jirtu tun lakka ati bakka kenniteetti akkuma ati bakka kennituu fi guddachaa deemti. Gaaf tokko ijoolleen sadeen tokko soduma ganda keenya keessa jirtuu fi soduma biyya teenya tana keessa jirtu ni dhabamsiisna jedhanii murteessanii kaan. Gaafin tun sodaan tun eessa jirti gaafas sodaan isaan sodaatan suni wanni isaan sodaatan sun jechuu kiyya. Gaara gubba jirti gaara guddaa ganda isaanii gubba jirti saniif hoottaa waliin jaan deemneeti numaa wama kanaa deemnee ilaalla maaluma wanni xiqqatti nuti sodaanu kun jedhanii kaanii mana baanii deeman. Hogguuni fi lakkumatti deemaniin sodaan tun guddataa deemti lakkumatti deemaniin sodaan tun guddataa deemti. Sodaan tun guddataa deemteeti tokko ofirraa deebi'aa lakki ani hin fedhu booda wanni kun ajjeesaa wayii hin fedhu jeetiif duubarra deebi'e. Lamaan itti fufangaanii deemnaa kawtuuni deemna bakka tana takkaanii jeefnaa waan akka nama sodaachisu kanatti kaawuu itti goona jedhanii dhaqanii lakkuma kara gaaraa kana ol bahaa deemaniini sodaan tun guddachaa dhufte. Amma kaan abu'aan sodaadha ifirraa hin deebi'a jeemmas tokko. Jennaan ni deebi'aan hin deebi'u jeenka tokkichaan kun itti fufee amma ogguuni fi cinaa gaaraa san deemu tokkichaan sun sodaan sun xiqqaachaa dhufte. Sodaa reefuun tan akkasitti isaan sodaachiftee isaan hollachiiftu sun xiqqaachaa dhufte amma ajaa'iba adaduma inni itti ol deemuun sodaan xiqqaachaa dhufte ogguuni fi inni gaararra bahu waan xiqqashu hanganaa takka harka sarara dhufte. Maali ati namni kun akkatti sodaata jennaan anaatu sodaadha jettee saniif namni na sodaata. Which means ilmi namaa kun maaliif sodaataa yoo kajennu taate waan hin beekne. Fear jechuun uummanni faranjiidhaa sodaa kana akkamitti hiikaa false evidence appearing real ragaa sobaa ka dhugaa fakkaatu. Sodaan baay'ee maqaan qabu akkan qabu qaaman qabu usneetuma sodaan. So dawaan sodaa yoo barbaadan taate dawaan sodaa waan sodaatu san godhuudha. Bishaan sodaa taa deemii daaki yoo bishaan sodaatu taate daakiin
sodaa san si keessaa baasti. Fakkeenyaaf ani amma gaafan dura ka'ee waltajjiirratti bahee dhaabbadhee nama hedduu dura dhaabbadhee leenjii kennuu jalqabaniin holladha. Maaliif adabadhuu taa'e suuta guddadhuu fi dubartiin sagaleen isii xiqqoo fi waa hedduun hun jechaa guddannee miti sodaanu keessatti guddisaa dhufte sun. So dawaan sodaadhaa maali? Waan sodaatu san godhuudha. Hin sodaatiin garuu maal godhi irra deddeebi'ee shaakali waan sodaatu san irra deddeebi'ee shaakali. Ani har'aan tana akka addunyaatti leenjistuu ta'uudhaaf gaafa duraa kursii if duratti guuretiniin kursiilee tana if duratti guuretiniin dhaabbadhee akka nama wajjin haasa'utti sodaas tiisan injifachuuf jechuudha. Waman beeku kan irra deddeebi'ee shaakalaa ture. Leenjisaa ta'uu barbaadda irra deddeebi'ee shaakali. Namoota leenjistootaati dinqisiifattu dhaqiitii akkamittiin leenjisaa gaarii ta'uu danda'a, leenjisaa beekamaa ta'uu danda'a, leenjisaa beekumsa qabu ta'uu danda'a jeetii gaafadhu. Sodaan garuu wanni isii dhabamsiisaa wam sodaatu san godhuudhaan sodaan dhabamtii deebisaan ta'e kana fakkaatti jechuudha. Okay, gaafiin itti aantu gaafii obboleessi keenya Faamin nu dhiyeesse suni maal jedha gaafii haalaan barbaachistuuti mee osoon ife hojjettu maalleen yookaan birriin sababa garaagaraatiin si harka badaa akkamitti sirreeffachuu dandeenya. Kuni baay'ee gaafii mataasatti of course irratti already karoora qabnu isiniif qopheessina ammaaf garuu gaafii isaa tanaaf deebisaa kennuu waan qabnuuf of course maalleen irreeduun namaa wanni maallaqa hin argatiniif miti kan hin guddatiniif karoora maallaqa saniif hin qabanii. Karoora jechuun maal jechuudha? Fakkeenyaaf parsantii 40 yoonifin baasii ittiin jireenya yookaan parsantaa 50 argadhu. Whatever kuma 10 haa ta'u, kuma 5 haa ta'u, kuma takkas haa ta'u. Galii argatturraa yoonifi karoora ittiin qabanne baay'ee hogguma hundaa'u maalleen isii harka seenu maallaqa xiqqaadha ta'a. So maallaqa kana akkamiin manage godha? Amma financial managementiin keenya keessattuu nuti. Akkuma beeytanii haalaan puuriidha. Akkamiin maallaqa argannu kana galii teenya whatever galiin tante wama feetee waa taatu ati miliyoona argachuun maaliif maallaqa hin qabne hojjetee gaafate ani wayi maallaqa hedduu harkadhee siin jaa maallaquma xiqqaa harkatu kana waan garuu akka itti fayyadamu hin beeku. So maalleen akka itti fayyadamu yoo hin beekne nu harkaa barara. Hedduun namaa waan maalleen hedduun harka isaan seeniiniif osoo hin ta'in maallaqa harka isaa seene kan akka itti baasu waan hin beekneef harkaa kuta. Sammuunsaa fayyadamte maallaqa guddaa wajjin malee maallaqa xixiqqaa akka itti manage godhee maallaqa kana kara maallaqa guddaa jijjiiruu danda'u hin beeku. Of course karoora bal'aadhaan dhufnaa ammaaf garuu karoora qabaadhu fakkeenyaaf parsantaa 50 maallaqan argadhu irraa parsantaa 50 baasiin godha jeetii yookaan jireenyaaf mana kiraa kafaluu yookaan nyaatuu yookaan whatever sangoota parsantaa hanga tokko deebitee dalagaa ta'e irratti investii goota parsantaa hanga tokko immoo close accountii keessatti maaliif qarshii dhibban taane baatitti. Qarshiin dhibbi the power of qarshii dhibba hin beeytan. Maaliif maallaqa hanguma san hin barre nuti amma aadaa qusannaadhaa yookaan naamusa qusannaadhaa hin qabnu hin beeynullee. So ammaan booda gaa baankiileen adda addaatis banamaa jirti baankiilee tanas fayyadamuudhaan naamusa qusannaadhaa jechuun bal'inaan irratti haasoyinaa karoora keenya keessaa miti mooti. So sagantaalee as deemu keessatti nu eeggaddaadhaa ammaaf gaa deebisaan tana fakkaatti akkasitti maallaqa kee qusachuu ni dandeessa. Gaafiin itti aantu gaafii xiqqaa nama kofalchiistu ni dhiyeessi namoonni dhiista. Gaafiin itti aantu ati Oromoodhaa isaanumti haa deebisanii galatooma isinumti deebisaafi. Isa dhumarra geenye hundi keessanuu gaafiileen teessan gaa hedduudha gaafiin by the way garuu gaas yeroo qabnuutu nu murteessa waan ta'eef ammaan boodan baatiin isiniif gaafiilee isin nu barbaachisti jettan gaafiilee teessan isiniif deebisna har'aaf gaa proogiraamni isinii qopheessanii fi gaafiileen teessan tan calalamte irra hedduun isiidha galatoomii ulfaadhu itti nuufuufi hamileen itti gootan akka ajaa'ibatti baay'ee hin eeyne maaliif tun yeroo marroo duraatii fi sagantaa tana qopheessine amma jalqabne YouTube illeedha akka amma jalqabnee miti akka gaariitti nu hordofaa jirtanii haalan hamileen itti godhaa jirtanii galatoomaan isiniin jechuu barbaadaa warroonni galatoomfannaa fi akkasumatti hamilee nu kennitan hundinuu galatoomaadha warroonni gaafiin teessan maybe arraan sanarratti isiniif hin deebi'in waan gaafiin hedduun nu dhiyaateef jecha yeroo nu harkaa xiqqaate gaafiilee teessan haalan murteessitu baatii dhufturratti yookaan proogiraama keenya kan baatii akka irratti isiniif deebisna isin jaalannaa horaa bulaa nagayaan nu turaa galatooma.